أكم جرتن كبجمتوتا هردفتوتا خينيا خنوغا أكما وادا مدرسني قلتي بعد يالي خيسة الدمني حالو تجرو ودي فتشا سنبرانكيا كنجرو أما as ana babile magaalatiko BCD mo jaamun beekamtu keessatti argamna BCD mon hospitaalli guddaan waliigala Hararge kan keessatti argamudha wallaansa dhukkuboota khalloo fi kanneen kan beekamu akkanumatti biyya lafa jaalalaa bishingaan kuduraaleen muduraaleen mukkeen gurguddoon jibriin bakka keessatti argamna amma bitaa mirgaan eerota namaa keessa dhaabbadheetiin ka bishingaan tolee barri bara kuufaati bishingaan ol dhaleen akka hundatti miidhageeti kan bareedee mul'atu as keessa sonee waan jiru hunda isin faana kan geenyu ta'a nu faana turaan afeerraa keenya bakka jirtanirraa nu wajjin turtii gaarii adeemnu. Abbaa guddaa assalaamu alaikum. Nageuma. Fayyaadha. Nagee qabdan. Nagaa. Fayyu maami. Nagee keessani. Fayyaa. Har'a BCD boon dhufe. Seenaa warraa turte. Akkamii gante kun? Fayyu maami. Dabarsime. Akkamii? Fayyaadha. Nagee. Beeti koyitu mukni muka maali dabba? Kanneen? Muka jibriiti? Aya. Mukni jibri akkana nu guddata? Jibri eenyu fidii akkana dhaabe? Eenyu dhaabe? Amma social. Faranjoota? Faranjoota fidee. Warra Jarmanii? Warra Jarmanii. Hospitaalli kun gaafa ijaarame jechuudha? Gaafa sanii? Booda hospitaalli ijaarame booda dhaabne. Egaa eeguma isaan jiraachuu eegalan? Hospitaalli kun yoom ijaarame? Turate har'aa miti. Gaafa sanis ijoollee? Ijoollee gaafa. Itti lakkabteeti? Mana ijoollee jirra gaafa mana ijoollee janiiti ijoollee dirjitii ta'e. Karaa bookisinaal kana gatte. Asitti jirra mana kana jirra gaafa. Achi keessa turtan? Amma asuma jiraatanii isin? Asuma jirra. Asumatti fuutanii ilmaan hortanii ahaa hotaatan har'a? Ahaa hotaan. Maashaallah. Gandi keessan ganda kami? Ganda qoree kan. Ganda qoree hoolii san? Magaalaa lafee bira? Magaalaa lafee. Magaalaa lafee bira? Magaalaa lafee fi ilaalagaa. Ilaalagaa? Ganda qoree? Waan bareeda jechuudha? Mee BCD moo gujaa namni maaliin yaadata? Namni? BCD moo gujaa? Wanni yaadatu maali? Jarmanuma. Jarmanii yaadata? Jarmanii wanni bakka tana dhaabee ilaa asii huun olaan gaadiitti bakka humna qorqorroon Bidda maaliif amma eeruun tun tasaanii turteemi? Dirjitiidhe. Amma eenyu fudhate? Namaa firan. Namaa firan? Isin eeruun teessan tami? Nuti gama sanii qabna. Gama sanii qabdanii? Nuti as bakka naannoo gama. Akkati? Amma atu waati yaada jechuudha? Waati yaada. Eeruun tun nama dhuunfaati? Kanuma hospitaala BCD moo? Hospitaala BCD moo. Akkas? Akka walii galaatti BCD moo magaalaa ardaa 20 takka qabu? 20 takka qabu. Ganda? Fayyaa daa galatoomaa? Ayyaa bamtaa. Mee abbaa dhiiraa fayyamtanii gaarraan tana jiraattota BCD moo keessaa nama tokko magaalaa BCD moo akka wal barsiistaniif isinit dhufne maqaa keessaniin haa jalqabnu haa wal barru. Alishoo Usmaan jedhanii maqaa kiyya. Ani dhaloonni kiyya umarraadha. Kan itti guddadhee dardarummaa siyyaalee fixe as keessa. Amata 64 nas dhufe. Mana laboraatoorii laba hospitaala kana keessaan dalaguu ture. Faranjoota jira beekta. Isaan kanaan nu guddise. Haalaanii bakka as keessatti dabalee asumatti as geenye horreen maqaa koo garte. Alhamdulillah kunis waan guddaadha. Gaariidha. Mee BCD moo jechuun maali? Moggaasni maqaa isii akka waan guddaatu guddinaaf. BCD moo jechuun bishaan BCD moo jechuudha. BCD moo jechuun haadha biyya sanaati jedhamtu.
bisiidha yaa. Maqaan. Maqaan ishee Hayyee. shanii bisi diimoo jedhanii maqaa moggaasan jechuudha. Achumarraa yaamanii bisi diimoo jechuudha. Dachiin tun miccitu bareedduudha. Magaalaan tun bisi diimoo faranjoota hundeessee Faranjoota hundeessee jaama. Jarmalee Mee seenaan hundeeffama isii maal fakkaata? Hunduudhaadha ajaa'iba gaa'ee gaafa dura. Isaan kun simsa araatti gaafaan dhufe amata 64 dhufe. Kan ijaarame kanaan itti dhufe. Haala gaariitti waliin as geenye. Wanni hin dalagamne as keessa hin jirtu. Hayyee. Kuturaan asitti oomishamu yabuutti deema akkumaan jiru kanatti. Lukkuun asitti dalagamtu yabuutti deemti. Aannan bashitanya nama ciisu. Horiin nama sadii fa'aa yeroo jaawusii kan. Haalaan qabeenya gaariitti qabanii namas haala beeylada qabanii hedduu tajaajilanii dirijjitii sana bakka yaa'uun isaanii gaafa lola Soomaalee sana as keessaa yaa'an. Lolli taanaan lolan beekanii buqqaafineetti asii yaanaa abbaa jannutii kun beekna akkamitti bitaalaa fi bitaalli kamitti dhamoo jenneeti dura baane isaan kana. Aboo jarrummaan wajji jiru huuqa dura beekuuqa akka feetanii jedhanii uummata bashitanyaa gartee da'iifaa fi kana ni fe'u. Wajjillee fe'u hanga irratti kaloluu taate sarraatanyaa jarri eega kana taate jedhaniiti siraaftaayii tokko yaamanii Maariyo jedhanii isa san taqabbalchiisanii jiran. Dhiisichi as amma nama keenyaa qaba ammoo kanuma akkasii tajaajila jechuudhaan uummata da'iifaaf illee manneen ijaaran manni kun wadduu amma asitti alaafillee amma finfinneedha jira amma tajaajilaniiti. Isumaatu qaqaaxxara. Laafeen akkanumatti gaa jirti. Duratti dachiin tun jirti bishaan qabdi masnoodha. Dirqaan isii bakka amma isin jirtan sani. Achi bakka amma isin jirtan sani irraatti banama. Ooyiruu sana cufoo baasa. Asiin galtechiin asiin galtan futura. Fudduu haalaan bareedduudha. Amma boodaa egaa akkana bichii darbasaa taate akkuma taate keessattuu gaa akka beekamutti magaalaan bisi diimoodhaa hundeeffamni isiidha. Jarmaniitu hundeesse hospitaala wajjin seenaan isaa wal qabatu. Seenaan isaa hospitaala wajjin wal qabatudha. Mee hospitaalli kun dhukkuboota akkam fa'aa wallaana? dhukkuba juusaa wallaana. Somballee ni wallaana. Dhukkuma feeteewu ni wallaana. Inni kan dhaabamee alaamaan isaa leebroosiif dhaabamee dhukkuba juusaa guddaadha. Manneen kana dhufa kan ijaarree jarmal uummata juusaa kana itti dhaabee uummata sanni fayyisanii jiranii kaan dachiirraa galee ilmaan isaanii kaana akkama kaana samaarota. Kaasitti ilmaan namaas baqaysu wallumaa ilmaan isaanii rabbiif galata hedduudha carraa kan jirrisan. Amma bisi diimoo keessattuu naannoo inni amma nuti teenye kun manneen isaanii tarreen ijaaramanii akka bareedatti tarreeffaman. Mee manneen kun akkamitti ijaaraman? Manneen kana nam shanii keessa gala. Daldalaa laalama manni dhalaatis kophaa achitti karaa kanatti karachiisan. Waan karaa kana gala dhiiraa gala. Ni wallaana ni beekta. Nam shanii keessa gala. Silee shan keessa kaanii eegummaa isa wallaananii deemu. Baatii jedhu duraan akka amata akka iburiidhaati buusaa godhanii. Eega booda baatii gaffayisa. Uummanni gala yaa'ee gala ijumaa fidan. Sarraatanyaaf. Akkas ijaarame. Amma qabeenyi kun haa qabu sarraatanyumaa fi akkamaanotaa qabu. Uummatuma jiraattotaatti gala. Amma akkasitti isaan waa qaba. Rabbi wajjin ajaa'iba galmalimmoo bakka tarbootaaf qabu jira. Naa ulfaadhaa galatooma waan bareedaa nu qoddanii umurii dheeradhaa fayyaa ta'a. Kabajamtoota hordoftoota qalloo miidiyaadhaa akkam jirtan akkuma isinitti himuudhaaf yaalleetti gaa imala keenyaan bakkoota magaalaa bisi diimoo keessa gandoota isiitti daawwachaa kan jirru
bakki ammatti arkamnu kun ganda kaambii jaama. Bakki hongaa bara 1968 gaafa magaalaan tun hundeeffamtu ijaarsaa fi hundeeffama magaalaa BCD mootiin wal qabate hospitaalichi gaafa ijaaramuu fi jarmanoonni gaafa dhufanii as qubatan ganda keessa qubatanidha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya gandi hongaa keessattuu arrarra hojjettootni hospitaalichaa fi akkanumattuu jiraattotni gandaa kan keessatti jiraatan wayita ta'u gaafa san guutumaa guututti ganda faranjootni yookaan immoo lammiileen jarman mishiinaroonni gaman dhufan kan hospitaalicha hundeessan keessa qubatan akka ta'edha seenaan kan himu jechuudha. Walumaa galatti manneen sadarkaa qulqullina bareedaadhaan ijaaraman pilaanii fi bilookii kan qaban yoo ta'u gandeen kun hundinuu akkuma argitan ganda bareedaadha qulqullina isaanii bifa kanaan ijaarame hedduus hawwatoo fi namatti tola jechuudha. Walumaa galatti gandi BCD jedhamu kanneen kan fakkaatudha. Gaaddisaa fi mukkeen gurguddaa babbareedaatu jira. Mukkeen naannoo kana jiran Harargee keessatti bakkoota biraa kan hin jirredha. Sababni isaatis irra hedduun mukkeen Jarman irraa dhufanii dhaabaman akka ta'edha maanguddoon kan himtu. Mukkeen kun muka bukee yookaan muka jibrii jedhaniini mukkeen gurguddaa fi hedduu ijaaf namatti tolan akkanumattuu gaaddisa babbareedaa kan qabanidha. Dhugaa dubbachuuf gandi kun ganda qilleensa bareedaa qabudha. Teessumaafis haara galfiifis waa hundaafuu nama mijaa'u. Gara biraatiin ganda gadii kaanitti immoo mukkeen seeramanii gurguddaatu jira jechuudha. Qalloo miidiyaan imala Harargee keessatti gaggeessaa jiruun daawwannaa isaa akkuma itti fufeetti jira. Bakka jirtaniin hordofaa akka nu faana turtan irra deebi'uun kabajaan isin affeerra. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan fayyaadhaan egaa hunnoo gaarraan tana Fadiis keessatti argamna. Fadiis biyya Jimaa biyya Quufaa Jimaa Abarkat mirqaanni isaa if namoo laalchisu san Umar Kullee jidduutti argamne jechuudha. Biyya jaalalaati Fadiis akkuma maanguddoon jettee rabbi biraan Fadiisii bishingaanis Jimaanis kuduraanis re'eenis waa hundaatu jira. Arraan tana as keessa deemnee waa hunda isin daawwachiisna. Nufaana turaa hunlaal bishingaadha akka agartan kanatti midhaan tolee jira barri bara Quufaati Jimaa jira waa hundi keenya asitti argamna. Fadiis biyya jaalalaa Fadiis biyya Quufaa biyya Dibootaa biyya Re'ee Jimaan Awarkoot akkanumattuu Umar Kullee bakka irraa argamu achi jirra. Nufaana turaa mirqaannee waa hunda jennee shaa jennee wal agarra.
Kunnoga akkuma hordofaa turtanitti BCDMO keessatti kan argamnu BCDMOon magaalaa aanaa Baabbilee jalatti argamtudha. Magaalaa aanaa irraa yookaan immoo Baabbilee irraa kiiloomeetira 14 irratti fagaattee argamti. Adaree biyyoo irraa immoo kiiloomeetira 25 fagaattee kan argamtu hoggaa taatu. Magaalaa tana bara 1968 akka Jarmanoonni hundeessanii dhagaa kan himamu hospitaala waliigalaa guddicha Harargee keessaa isa tokko ta'edha asitti kan argamu. Hospitaalli BCDMO dhagaa dhukkuboota garaagaraa wal'aanuudhaan kan beekamu yoo ta'u, keessattuu dhukkuba dareenyoodhaan wal qabatee wal'aansa guddaa kan naati ture. Akkanumattuu halloo fi dhukkuba halloollee ni wal'aana jechuudha. Hundaafuu BCDMOon kaleessa akka daawwachaa turretti bishingaalee eerulee gurguddoo keessa jira. Biyya looza oomishtuudha. Akkanumattuu kuduraalee garaagaraa oomishti. San keessaa tokko amma kan irratti argamnu muduraa guddicha maangoo. Maangoon kun gaa hundeeffama magaalaa tanaatiin wal qabatee kan jiru akka ta'e dhagaa seenaan kan agarsiisu. Saniifuu nuti har'a hoggaa gamana dhufnu magaalaa BCDMO wajjin wal isin barsiisuu fi lakkoofsa namoota 200 ol jiraata akka qabdu araddaa 20 takka if keessatti hammattee kan jirtudha. Magaalaa kantiibaa bulchiinsaa qabdu. Humna ifaadhaa daandii magaalaa maastar pilaanii mataa isii qabdu akka taatedha kan arguu dandeenye. BCDMO warri hin beekne egaa gabaabdumatti kana fakkaatti. Kottaatii wal baraa daawwadhaa, bishaan bareedaa qabdi, bishaan dhugaatii qulqulluu, daandiilee babbareedoo qabdi, riqichi guddaan ijaaramuufii jira. Bakka qilee jedhamu yookaan immoo seenaa Baabbilee irraa gamana itti as boruurraa eegale kiiloomeetira 3 hanga fagaatu qofa. Karaan ispaaltii kan hin qabne malee kan guutuusaa ispaaltiidha. Kanaafuu magaalaa bareedduudha. BCDMO tana fakkaatti. Bye bye.